Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Ilmaan Oromoo hundumti keessan akkam nagaa qabdanii haan jira galata waaqayyooti. Akkasuma nagaa kiyyattaan sudhaan viidiyoo kale asirratti hundumti keessan gaafii baay'ee nagaa fattanii turtanii kaan viidiyoo lokeeshinii kana akkam gochuu dandeenya kaan keessan immoo akkamii YouTube irratti viidiyoo poostii gochuu dandeenya bakka waa baay'ee nagaa gaafatan jechuudha. Keessaa ka YouTube irratti viidiyoo poostii gochuu gabaabaa waan ta'eef isinitti agarsiisu na yaala. Keessattuu siifan Wallaggaa jedhamu mucayyoon karaa keessana dubbiste hedduu galatoomii baay'ee salphaadha nama rakkisus sin jedha. YouTube keessa waliin gallaati na laalitti barachuu dandeessaa jechuudha. Kaza as dhuftaa YouTube irra jechuudha. YouTube kiyammoo dafee hin banu erga as dhuftee booddee yaa kuni bakka itti ilaaluu barbaadde bakka abbaa barbaadde daawwachuu yoo barbaadde kuni as dhuftee pokkee profaayilii kee kana ni dhufta. Achi dhuftee kun fakkeenya baay'eetu jira. Aad akkaawuntii yookaan turuun on waan ta'e kan jiru kana hunda dhiistee dhuftee your channel kan jiru kana tuttaa jechuudha. Your channel kana tuttaa. Isa argatutti booddee yoo barbaadde profaayilii kee jiru yoo barbaadde kana tuttaa. As dhuftee footoo barbaadde maratachuu ni dandeessaa jechuudha. Isa dhiisnee gad dhuftaa. Gad dhufteetoo kana tuttaa. Kan argatutti booddee kinoo isa jalqabarra jiru kana tuttaa jechuudha. Kaza nama viidiyoo barbaadde sii dhufee jira kinoo asitti viidiyoo barbaadde sii dhufee jira. Viidiyoo ni tuttaa. Fakkeenyaaf ani kanan tuqame. Kana yoo barbaadde next kan jedhu kana tuttaa. Next kan jedhu yoo tutte achiin booddee kun fakkeenyaaf viidiyoo gabaabduu sakandii 15 waan taateef istoorii irratti malee hin ta'u. Ani garuu poostii gochuun barbaadu dugda duubatti hin deebi'a jechuudha. Achiin dhufee viidiyoo dheeraa meebii gadhiisuu yoon barbaade viidiyoo dheeraa nan tuqaa. Yoon immoo hin barbaade nan dhiisa jechuudha. Viidiyoo dheeraa hin qabu waan baay'inaanii fakkeenyaaf mee kana tuqaa. Asiin dhuftee next kan jiru tuttaa. Sana booddee asitti waan silaa barreessuu barbaadde kottaa maatii naa ta'a jechuusoo barbaadde hin barreessaa. Sana booddeen poostii goota jechuudha. Poostii kan ittiin gootu immoo next kan jedhu kana tuqxaa. Sana booddee poostii goote ani garuu poostii gochuu waan hin barbaanneef dugda duubatti hin deebi'a jechuudha. Kanaaf hedduu nama rakkisu hedduu waan nama rakkisneef seenan taanii poostii godhachuu ni dandeessanii ofiis jijjiiruu ni dandeessanii maatii keessanillee akkasuma biyya keessanillee jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha. Garuu baay'een keenya fayyadama YouTube hin jaalannu hin barbaannu sa'aatii dheeraa waan nutti fudhatuu fi kanaaf hundumti keessan hojjedhaati jijjiiramaa isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha isin kabajaa turtii gaarii naaf qabaadha. Garuu warri immoo haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Like gochuudhaan na deeggara na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaadaaf gaafii yoo qabaattan akka ijoollee ammaa kana karaa keessaa naa barreessaa yookiin koomentii jalattis naa barreessaa. Isinitti agarsiisaa isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha ishee.